maraan baga ayyaana dachaa kanaaf isin ga'e jecha Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiilee har'aaf qindeeffanne wal duraa duubaan isin beeksisa. Sagantaa har'aa keessummeessuun kan isin faana turu Anlii Bangadaati. Jalqaba irratti oduutu caqasama. Oduun akka raawwateen ammoo ibsa adda bilisummaa Oromoorraa kennameetu dubbifama. Xumura sagantaa keenyaa irratti ammoo hundeeffama Sagalee Bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisee marii gaazexeessitoota Oromoo Jaal Dhaabasaa Waaqjiraa, Jaal Dassuu Duulaa fi Jaal Bareentoo Gadaa waliin goone kutaa lammaffaasaa gama keessaniin geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa jecha amma gara oduuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu isaa kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu har'aa waliin Anayyaantuu Bulchaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa keessa sossoo'u bakka Utuluu jedhamutti waraana goolessituu wayyaanee sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun sochii irra ture haxxee hidhuun tarkaanfii laalessaa irratti fudhate. Abdii fi gaachana uummata Oromoo kata'e waraanni bilisummaa Oromoo godina Gujii Ba'aa ona sabbaa booruu bakka Utuluu jedhamutti diina uummata Oromoo kata'e waraana goolessituu wayyaanee sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata keessa sosso'ee dalagaa saamichaa irratti bobba'e haleeluun hidhattoota diinaa 6 wayita ajjeesuu 7 ol madoo taasisee jira. Waraanni wayyaanee ajjechaa miseensota isaanii irratti raawwatame haaloo ba'uuf uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiru. Tarkaanfii kanaan namni Katalee Qilxuu jedhamu waraana goolessituu wayyaanee wayita ajjeefamu Roobaa Tasfaayee jedhamu ammoo madaawee yeroo ammaa hospitaala seenee akka jiru beekameera. Oduma walqabatee nu ga'e biraan poolisoonni Oromiyaa godina Gujii Ba'aa ona Adoolaa Reeddee keessa oliif gadi deemuun waraana bilisummaa Oromoo barbaanna maqaa jedhuun uummata goolaa osoo jiranii bakka Muxiixii jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti fudhatuun garii isaanii madeessuun ari'ee naannoo bulchiinsa uummattoota kibbaa Sidaamaatti akka galchee ibsameera. Basaastuu wayyaanee sabboontota Oromoo iraarsaa ture namarraa Biraanuu jedhamu to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala ooluun barame. Oduun Sagalee Bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka addeessutti yeroo dheeraaf qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuun sabboontota Oromoo irratti yakka adda addaa raawwachiisaa kan ture basaasaa wayyaanee namarraa Biraanuu jedhamu to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala ooleera. Lukkeen diinaa kun basaasaa akka isaa Shimallis jedhamuun ijaarame bara 1998 akka lakkoofsa Abashaatti namoota 17 Jaallaggasaa Wagii Gargaartuu ittiin jechuun godina Qellee Wallaggaa ona Ga'oo Qeebbee keessatti qabsiisee ofuma isaatii ragaa sobaa irratti ba'uun iraarsaa akka turedha kan ibsame. Haaluma wal fakkaatuun namoota akka dargaggoo Waajjiraa Abdiisaa Harroojjii irraa, obbo Taarikuu Raagaa Garjeedaa Laaloo Garee irraa, obbo Raggaasaa Doonnoo Ashii irraa, obbo Toliina Asaffaa Jimmaa Horroo irraa, Ifreem nama jedhamu ogeessa fayyaa kan ture Jimmaa Horroo irraa akkasumas namoota hedduu qabsiisuun ragaa sobaa irratti ba'e iraarsaa akka tures ibsameera. Tobran Dabre ona Gidaamii keessatti to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan oole basaasaan sirna wayyaanee Shumaa Bazzaabbii waliin sochii waraana bilisummaa Oromoo godina dhiyaa gufachiisuuf diina waliin bobba'anii nama yakka guddaa raawwataa ture ta'uunis barameera. Lukkeen diinaa namarraa Biraanuu akka waardiyyaatti paarkii dhaatii walalitti qacaramuun hojii basaasummaa irratti ramadamee sochii waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaa basaasuun diinaaf kan gabaasaa ture ta'uunis ibsameera. Kana malees adda bilisummaa Oromoottan isin ijaara jechuun sabboontota Oromoo hedduu harka diinaa buusaa akka tures oduun nu ga'e ni ibsa. Onoota godina Qellee Wallaggaa kanneen akka Ga'oo Qeebbee, Jimmaa Horroo, Daallee Waabaraa, Anfilloo, Daallee Sadii fi Laaloo Qilee, Hawwaa Galaan, Dambidolloo, Sayyoo, Yamaalogii Walalii fi Gidaamii akkasumas ona Beegii keessa naanna'uudhaan hojii basaasummaa sabboontota Oromoo irratti deemsisaa turuu oduun Sagalee Bilisummaa Oromoo dhaqqabe hubachiiseera. Warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti dargaggoota qeerroo Oromoo fi hawaasa hirmaachise itti fufe. Akka maddeen Sagalee Bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa gabaasaa jiranitti gaaffii mirgaa uummanni Oromoo gaafataa jiru kaamsuuf lola mootummaa wayyaanee bakkoota adda addaatti geggeessaa jiru, ajjechaa raawwatamu,
weerara daangaalee Oromiyaa irratti geggeeffamu mormuun diddaan bifa adda addaan deemaa jira. Keessattuu ajjechaa mootummaa wayyaanee daangaa Oromiyaa irratti akkasumas maqaa adda addaan uummata Oromoo irratti raawwataa jiru mormuun kaaba, kibba, ba'aa fi lixa Oromiyaa keessatti akkasumas giddugaleessa Oromiyaatti diddaan uummataa bifa garaagaraan mul'ataa jira. Oduu gama biraan magaalaa Giincii keessatti mormii tibbana taasifameen wal qabatee poolisoonni uummata irratti dhukaasa waan bananiif qaamni hin beekamin tarkaanfii fudhateen poolisoota 2 haalaan madeessuun ibsame. Oduu xumuraatiin waraanni wayyaanee APRDF TPLF uummata nagaa ona Gujii lixaa irratti lola banuun gaaga'ama geessise. Uummanni Oromoo solola of ittisuu taasiseen hidhattoota diinaa hedduu ajjeesuun ofirraa deebise. Waraanni faashistii wayyaanee APRDF TPLF godina Gujii lixaa ona Galaan ganda Calbeessaa fi Ceeqataa jedhamutti lola Waxabajjii 9 bara 2018 uummata nagaa irratti banameen uummanni naannichaa gootummaan dura dhaabbachuun ergamtoota diinaa irraa 5 ajjeesuun of booda deebisuu danda'eera. Waraanni goolessituun wayyaanee akkuma amala isaa gandoota lolame irraa wayita of booda deebi'u ganda Shaamolee Shiidaa jedhamutti namoota nagaa loon tikfatan irratti dhukaasuun ilmaan Oromoo 5 wayita ajjeesan, tokko ammoo madoo taasisaniiru. Kana malees ilmaan Oromoo 3 Faayisaa Mormaa, Carii Idaamee fi Diidoo Gammadee jedhaman qabanii eessa buutee akka dhabamsiisan maddii oduu keenyaa mirkaneesseera. Kana malees ganda Giwwee irraa nama Fiqiree Mokonnon jedhamus eessa buuteen isaa hin beekamu. Ilmaan Oromoo waraana wayyaaneen ajjeefaman keessaa Naga'oo Dhaabaa, Goobanaa Qorcoo, Dukkallee Goobanaa, Isiyaaq Boonayyaa fi bulchaa magaalaa Giwwee obbo Gabree Jiloo Bokkoo kanneen jedhamanidha. Hidhattoonni diinaa kunneen bulchitoota gandaa fi onaa akkasumas itti gaafatamaa dhimma nageenyaa onichaa obbo Kabbadaa Silashii Areerii fi obbo Daani'el Quxee qabdee hiitee jirti. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo oduunsaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanuma irratti goolabamee jira. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo ammas irra deebi'uun baga ayyaana sooma hiikaa yookiin Iid al-Faxir kan bara 2018 akkasumas ayyaana hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaan isin ga'e jenna. Kan dhagaa jirtan kunis sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15,000 fi 400 fi 20 irratti isinii darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegales akkumatti fufeetti jira. Kanattaan sun ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa kennameetu dubbifama nu faana bu'a. Uummattoota ollaa saba Oromoo irratti kakkaasuun umurii bittaa Adawaawii ni gabaabsa malee hin dheeressu. Ibsa adda bilisummaa Oromoo Waxabajjii 14 bara 2018. Mootummaan Itiyoophiyaa Adawaawiitiin durfamu har'as akkuma kaleessaa uummattoota ollaa Oromiyaa fi lammiiwwan saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan saba Oromoo irratti kakkaasuu fi hidhachiisanii itti duulchisuu bal'inaan itti fufee jira. Weerarri dhiyoo kana godina Harargee kallattii Cinaaksan Mi'eessoo fi godina Baaleetti Oromiyaa irratti baname kanuma mul'isa. Waraanni wayyaanee fi liyyuu poolisii Somaalee Waxabajjii 9 bara 2018 Affaar keessa kutanii lafoota Oromiyaa kiiloomeetira 60 ol keessa seenuun uummata nagaa naannoo Mi'eessootti jimlaan fixan. Akkasumas torbe madarbe keessa magaalaa Oromiyaa Cinaaksanii fi naannoo ishee weeraranii uummata nagaa hedduu fixan. Kana malees Baalee lafa Oromiyaa keessa seenanii dubartii Oromoo tokko gara jabinaan qalani. Duula waraanaa kana duuba taa'ee kan hoogganu jeneraalota Adawaawii ta'uun mirkaniidha. Hoogganootaf jeneraalota Adawaawii maqaa liyyuu poolisii jedhuun Somaalota naannoo Somaalee Itiyoophiyaa fi biyya Somaaliyaa keessaa kaadhimanii leenjisanii meeshaa lolaa ammayyaa hidhachiisuun uummata Oromoo godinoota Harargee bahaa fi dhihaa Baalee, Gujii fi Boorana irratti duulchisuu erga jalqabanii bubbuleera. Ajjechaa jumlaa qabeenyaa saamuu uummata qe'ee isaarraa buqqisuu fi
manneetii ummataa gubanii mancaasuudhaan miidhaan kana hin jedhamne ummata Oromoo irraan gahaniiru. Duulli waraanaa Adawaawiin karoorfamee yeroo dheeraadhaaf fuula sanaan deemaa jiru naannolee daangaa Oromiyaa fi Somaalee Itoophiyaa irratti kan dhaabbatu osoo hin taane duula Oromoo fi Oromiyaa guutuu irratti banamee bal'inaan geggeeffamaa jirudha. Akeeki duula kanaa imaammata Adawaawiin ta'e jedhee sanyii Oromoo lafarraa daguuguu fi daangaa Oromiyaa dhiphisuu fi xiqqeessuuf hordofu irraa madda. Kana malees Adawaawiin injifannoo warraaqsi biyyoolessa Oromoo waggoota 3 darban keessaa gonfate of duuba deebisuun gaaffii siyaasaa kan mirga abbaa biyyummaa Oromoo ukkaamsuuf dhidhiittataa jira. Adawaawiin ta'e jedhee saboota biroo fi ummata Oromoo gidduutti wal shakkii uumee wal dura dhaabuun kufaatii isa mudaterraa dandamachuuf ijibbaata wixxifataa jira. Adawaawiin gartuu Somaalotaa akeeka Somaaliyaa guddittii ijaaruu jedhu kan pirezidaantii Somaaliyaa duraanii Ziyaad Baarree galmaan gahuuf abjootan wajjin dantaan walitti michoomee dachee Oromiyaa weeraraa jira. Adawaawiin imaammata inni hordofuu fi gocha inni raawwatu oggaa sakatta'amu murni kun diina saba Oromoo qofa osoo hin taane diina ummattoota impaayera Itoophiyaa hundaati. EPRDF Itoophiyaa keessaa Oromoo fi Oromummaa akka diina tokkoffaatti ramadee balleessuuf gocha hammeenyaa dhuma hin qabne irratti raawwate. Oromoon akka sabaatti kan taargeetta keessa gale jumlaan hidhame, jumlaan ajjeefamee fi kumaatamaan biyyaa ari'amee fi qabeenya isaa garmalee saamame bara Adawaawiiti yoo jenne dhaadessuu hin ta'u. Ummanni Oromoo saamichaa fi cunqursaan walumaa gala roorroon wayyaanee Adawaawii nu gahe, wayyaanee Adawaawiin nu hin bitu nu gahe, gateettii kiyyarraa bu'i jedhee ifatti itti himuun fincila diddaa gabrummaa finiinsee diina jilbeenfachiise. Kanaaf Adawaawiin ummata Oromoo balleessee baduuf ijibbaata isa dhumaa gochaa jira. Ummattoota ollaa wajjin walitti diree bu'aa siyaasaa keessaa argachuuf shira dalagaa jira. Silaa akka heera biyyattiitti yeroo wallabbiin bulchiinsa naannoo tokkoo fi naannoo biraa gidduutti dhalate gidduu seenee kan furu mootummaa federaalaati. Haa ta'u malee kunoo waggaa tokko oliif weerara jeneraala wayyaanee fi liyyuu poolisii Sumaaleetiin Oromiyaa irratti geggeeffamu baajataa fi qajeelfama liyyuu poolisii Sumaaleef kennee kan Oromiyaa irratti bobbaasaa jiru mootummaa federaalaa kan Adawaawiidhaan durfamuudha. Adawaawiin Sumaalota qofa osoo hin taane uummata Hararii fi Oromoo fi Affaar, Oromoo fi Geediyoo, Amaaraa fi Oromoo walitti diruuf sochii bal'aa gochaa jira. Dhiheenya kana uummata Geediyoo fi Oromoota Gujii, Affaarii fi Oromoota Walloo walitti buusuun haga tokko milkaa'aniiru. Haa ta'u lammiiwwan Amaaraa Oromiyaa keessa jiraatanii fi Oromoo akkasumas uummata Hararii fi Oromoo walitti buusuuf yaalii isaan taasisan harkatti fashalee jira. Walumaa gala shira isaan uummattoota Somaalee, Affaar, Hararii, Amaaraa, Gumuuz, uummattoota Kibbaa fi kan biroo uummata Oromoo wajjin wal dhabsiisuuf xaxan bakkoota hedduutti harkatti didamee kisaaraa siyaasaa caalu keessa isaan galchee jira. Uummanni Oromoos shira Adawaawiitti erga dammaqee bubbuleera. Adawaawiin shira inni saboota biroo Oromoo irratti kakkaasuuf xaxu tokkummaa uummata Oromoo daraan jabeessee sirna wayyaanee Adawaawii hundeen buqqisuuf jabaatee akka socho'u taasisa malee bu'aa siyaasaa argamsiisuuf hin qabu. Sabaa fi sablammooti impaayirettii keessa jiran hedduunis shira Adawaawiitti dammaqanii jiru. Jaarsoleen Hararii, jaarsolee fi ugaazoti Sumaalee, ummati Amaaraa fi kan biroo ummata Oromoo wajjin wanni wal nu dhabsiisu hin jiru. Kan walitti bu'iinsa ummataa uumuuf oliif gadi fiigu qondaalota mootummaa Adawaawiiti jedhanii ifatti dubbachaa jiru. Akka kanaan Adawaawiin imaammata inni ummattoota qoqqoodee wal dura dhaabuun umurii aangoo isaa dheereffachuuf itti gargaaramaa ture amma hunduu itti dammaqee jira. Ummatni Oromoo ummattoota impaayera Itoophiyaa keessa jiran keessaa lafa bal'aa fi tarsimoorra qubatee jira. Impaayerettii keessaa baay'ina ummataanis isa baay'ee guddaadha. Uummanni Oromoo lafa tarsimoorra qubachuusaa qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota 40 ol ta'an wajjin wal daangessa. Uummattoota ollaa Oromiyaa qubatan malee sabbicuun Oromiyaa keessa qubatan kan akka Mans, Hararii fi Argobbaallee ni jiru.
Uummattoonni ollaa Oromiyaa hedduun isaanii uummata Oromoo wajjin firummaa fi hidhata seenaa, aadaa, afaanii fi duudhaa waliin qabu. Uummattooti kanneen haga TPLF Adawaawiin dhufee nagaa isaanii booressutti uummata Oromoo waliin nagaa waliin jiraachaa turan. Addi Bilisummaa Oromoo hariiroon uummata Oromoo fi uummattoota ollaa gidduu jiraachuu qabu hariiroo ollummaa gaarii, hariiroo nagaa, obbolummaa fi wal gargaarsaa irratti hundaa'e ta'uu qaba jedhee amanama. Oromiyaan nagaa qabaachuuf hariiroo gaarii kan wal kabajaa fi wal qixxummaa irratti hundaa'e olloota wajjin qabaachuun murteessaadha. Kun imaammata Adda Bilisummaa Oromoo dhaabbataadha. Addi Bilisummaa Oromoo keessaa waldhabbii daangaa fi dheeda irratti uummata Oromoo fi Somaalee Itoophiyaa gidduutti dabree darbee mul'ataa ture. Hariiroo dhaabbotii bilisummaa Ogaaden waliin qabu jabeessuun karaa nagaan akka furamu irratti hojjechaa ture. Ammas akka waldhabbiin hin babal'anne maanguddoota biyya keessaan fi karaa danda'ame hundaan hojjechuu itti fufama. Karaa biraan gartuulee Adawaawitti michoomuun Somaaliyaa irraas humna dabalatanii Oromiyaa weeraraa jiran adda baasanii dura dhaabbachuuf uummata Oromoo humneessuu fi hidhachiisuun of irraa qolachuu malee falli biraa hin jiru. Uummatni Somaalee kana irratti uummata Oromoo bira akka dhaabbatu waamicha goona. Humni liyyuu poolisii Somaalee jedhamu jalqaba kan ijaarameef sochii uummata Somaalee Itoophiyaa ukkaamsuuf akka ta'e dagatamuu hin qabu. Humni seera dhablee uummata Oromoo fi uummata Somaalee sirna wayyaanee mormu irratti yakka hojjetu kun meeshaa hidhatee jiru hiikkatee diigamuu fi bittinnaa'uu qaba. Farra dimokiraasii kan ta'e mootummaan abbaa irree kan Adawaawiidhaan durfamu qabsoo uummattootaan buqqa'ee bilisummaan uummattootaa fi olaantummaan seeraa mirkanaa'ee kanneen uummata irratti yakka raawwatan yeroon isaan itti seeraan gaafataman fagoo hin ta'u. Gartuulee fi humnootni akka liyyuu poolisii Somaalee kan Adawaawiidhaaf ulee ta'anii uummata Oromoo irratti duulanis Adawaawii waliin dhabamu. Adawaawiin uummattoota ollaa saba Oromoo irratti kakkaasuun umurii bittaa isaa ni gabaabsa malee hin dheeressu. Injifannoon uummata Oromoof Adda Bilisummaa Oromoo Waxabajjii 14 bara 2018. Hordoftoota keenya Sagalee Bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Amma qophii keenya samaayii irra geenyeerra. Innis hundeeffama Sagalee Bilisummaa Oromoo waggaa 30ffaa ilaalchisee marii gaazexeessitoota Oromoo Jaal Dhaabasaa Waaqjiraa, Jaal Dassuu Duulaa fi Jaal Bareentoo Gadaa waliin goone kutaa lammaffaa saataa kunootii itti dhiyaadha. Sagalee Bilisummaa Oromoo gaa akka fakkiitti haa fudhannee kaasnu malee Sagalee Bilisummaa Oromootiin alattis miidiyaaleen akkuma isinis irraa tuttan sana duras sabboontonni akka dhuunfattaa ta'uu akka tattaaffii bifa adda addaatiin taasisanii jiru. Sagantaa'ee akka jaarmiyaa miidiyaa tokkotti haa ta'u iyyuu baatu malee jechuudha. Sagalee Bilisummaa Oromootii as ammoo akka bifa warraaqsatiin yookaan bifa gartee dhuunfaa miidiyaa qabatee kallattii adda addaatiin yeroodhuma gabaabaa keessatti yerootti Sagalee Bilisummaa Oromoo itti fudhate yeroo dheeraa san keessatti hin ta'in har'a raadiyoo hedduutu jira. Kan intarneetiidhaan darbu, kan kallattiidhaan raadiyoon darbu, kan bifa adda addaatiin darbu tamsa'u jechuudha. Warreen kana miidiyaalee kanneen mee walitti ida'aati kanneen waa hundayyuu jechuu fakkeenyaaf amma yoggunan miidiyaalee dhuman jedha raadiyoo qofa yoo doon taane gaaddisni dhugaa ni jira. Gaaddisni dhugaa waggaa 12 dura amajjii 6 bara 2006 jalqabee televiziyoona saatalaayit irratti jalqabee kan dhimma Oromoo qofaa fi dhimma Oromiyaa irratti fuulleffate isa jalqabaati. Dhugaadha miidiyaan akka Oromoo TV ni jira akka sana dura jalqabee garuu hawaasuma naannoo sanaa tajaajilu malee saatalaayit irratti bahee tajaajila laataan turre. Sana as immoo miidiyaaleen akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yookaan OMN ni jiru, Oromiyaa News Network ONN ni jiru. Kanneen biyya keessa fi BBC dabalatee waan bifa adda addaatiin katamsa'anii jiru. Raadiyoonis TVnis jechuudha. Warraaqsa yookaan isa revolutionii miidiyaa Oromoo kana yogguu laaltani
garamitti deema akkamittiin ilaaltu bu'aa inni qabsoo Oromoo keessatti akka barbaadamutti gumaachuu keessatti qabu. Yogga fakkeenyan kaasa hoggaan Itoophiyaa reediyoo keessa hojjedhu Saabaa'oon akka ukkaanfamu kan godhu kan qalleetti gadhiisa saatii inni darbuutti tokko nu biraa ture. Saatii lama qabna yeroo san afaan Oromootiin galgala fa'aa gaafa Saabaa'oon darbu qilleensi kan itti gadhiifamu qilleensa irratti kan hin dhaga'amnu shakka yeroo kan godhamu nu biraati. Teeknishaanota keenyatti gadhiisaa ture maqaa isaanii dha'u warri kaan aaranii maaliin godha dirqamadha hojiirra na ari'uu yoon kana godhe warri jedhanis jiru gaafa laallee utuma gubannuu calleenu sun ni jira. Amma sun bira darbamee qabsoon Oromoo sabboonummaan Oromoo dagaagee futta'ee hunduu sabaa himaalee hawaasaa ta'anis haa ta'u elektirooniksii miidiyaatiinis amma dho'eera. Akkuma urjii galgala samiirraa facaatee mul'attuuti qabsoon gara sabaa himaatiin taasifame jechuudha. Amma wal utubaa itti fayyadamuu isaa irratti teeknika isaa irratti kaayyoo irratti xiyyeeffatanii deemuu irratti rakkinni tokko tokko ni jira gammaa sabaa himaa hawaasaa irratti. Baay'een isaanii akka tajaajilutti sabaa himaaleen kan reediyoos haa ta'u reediyoo warri shoortweebiin isaa darbanii intarneeta irratti warri jiran akkan argetti baay'een isaanii xiyyeeffannaan isaanii Oromoof Oromummaa Oromiyaa sabboonummaa cimsuu irratti kan isaan dalagan. Sabaa himaalee hawaasaa irra warri jiran akka dhuunfaatti kan to'achuu dandeessu abbaan qabu abbuma argeetu irratti bannee waan taateef tarii eddeetti bu'aa buusanis ni qabaatu miidhaa eddeetti fidanis ni qabu hawaasa ijaaruu irra eddeetti diiguun dhufeeruu ni mul'ata biyya alaa kana keessatti jechuudha. Garuu qabsoo Oromoo walii galatti yoo laalle isa iddootti afaan reediyoon cabsa televiizyinii cabsa inni jedhamu televiizyinii tokkorra lama sadiinuu banameera. Reediyoonis hedduutu banameera. Biyyoonni biraan illee saba uummataan mana bal'atu kana ittiin qabachuuf isaa ta'u dantaa isaanii achittoonni gochuudhaaf biyyoonni gurguddata warra dhiyaa akka banuuf fedhii qaban warri banaa jiranis mul'ateera jechuudha. Kun eessaa dhufa qabsoodhuma sabaa himaaleen duraan turan akka sabaa oofaa qabsoon kun finiinsanii isaan deemantu namni gaafa mana barumsaa qofa miti barumsi odeeffannoon immoo sammuu nama ijaara odeeffannoon humnadha. Kanaaf sabaa himaaleen amma bal'atanii mul'atan kun waanuma qabsoo Oromoo utubanii malee waan qabsoo Oromoo duubatti deebisan miti. Tarii badiileen tokko tokko teeknikaan isaa ta'u wallaalummaan isaa ta'u hubannoo dhabuutaan warri mul'atan warri gaa gara tokkotti luuccaa inuma deemu kan jedhu wanni qaba. Kanaaf cimina qabsoon Oromoo dhalchedha. Sabboonummaatu cimaa deema. Oromummaatu dagaagaa deema. Abbaa biyyummaa Oromootu wanni keessatti ta'aa deema. Amma namni Oromoo saba qabsoon Oromoo lafaa ka'ee fi namni gadi qabu jira jedhee nagannu qabsoo Oromoo keessatti sabaa himaarra taa'ee. Akkaataa deemsa irratti wal dhabe malee gama elektirooniksiitiin waan wal luuccaatu jira. Wanti akkuma ka'ee wanti hedduu bifa garaagaraa qaba akka adda addaatti ilaaluu dandeenya. Miidiyaan kun nu duwwaa otoo hin taane addunyaa isuma kaaniifuu iddoo gariitti akka hiree gaariitti kan ilaalamu jira. Iddoo gariitti immoo akka rakkoo guddaatti ilaalamaa jira. Kana kan fide guddinuma yeroo keessa miidiyaan dur kaampaanii wayiin qabamee yookaan mootummaan qabamee jaarmiyaan qabamee ture nama dhuunfaa harka galuurraa kan ka'e jechuudha. Kan amma dassuun sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa jedhee kaase kan namuu moobaayilii qabatee odeeffannoo dabarsuu odeeffannoon kun niwusii miti odeeffannoo dabarsuu dandeettii sanarra gahuu isaa sanatu iddoo gariitti waan miidiyaa keessatti darbuu qabu sadarkaa sana keessa toon darbin akka darbu godhe. Kanaaf isaan miidiyaalee gurguddaa kan akka Saabaa'oo isaa ta'uu adda addaa kana chaaleenjii godhu. Maaliif odeeffannoodha yaate sababni isaa jarri sun odeeffannoo ho'aa dabarsu odeeffannoo hir'uu dabarsus asitti aadaa barame sana ijaan hordofneef jechuudha. Yeroo ati oduu sirna isaa eegdee aadaa duriitiin dabarsitutti dura oduun si jalaa jaaga'u waan baay'eetu si rakkisa. Kun chaaleenjii yookaan immoo akka didhaa rakkoo guddaatti kan nuti ilaallu. Hireen immoo nu qabsaa'otaa fi horii hin qabnu nuti qabeenya xiqqoodhaan meeshaa xiqqoodhaan investmentiitti goonee uummata keenya sagalee sana akkan akka Saabaa'oo sarvi gochaa jirtu jechuudha. Gabuu bultanii meeshaa dulloomaa walitti hiitanii kana kan hojjechaa jirtan. Isiniif immoo odeeffannoo wayii namni dhuunfaan kan hin ijaaramne kan itti dhaga'amu cinaaksan keessaa yoo isinii erge advaanteejii geenii godhanna jechuudha. Odeeffannoo iddoon arganne keessa yeroo itti argannu keessa dhufe jechuudha. Akka adda addaatti ilaalla. Kanaaf of qopheessuun yeroo wajjin nu barbaachisa. Bifa kamittuu.
Inni biraa akka Oromootti ilaalle waa hedduun akka nuti ukkaamamnee hafnu godhame jechuudha. Akka dinagdeetti, akka siyaasaatti, akka beekumsaatti, akka nuti waggaa 100 duubatti hafnu godhe sirni hojjetamaa ture. Kanaaf qabsoon bilisummaayyuu roga qabatee bara 1970moota keessa qabsoo eegalee sagaleen bilisummaa Oromoo kan baname bara 1988 waggaa meeqa booda 20 booda jechuudha. Maal jechuudha? Yookaan humna namaatti hin jirre, yookaan qabeenyatti hin jirre, yookaan jaarmiyaa tokko keessa waan barbaachisu nama waliin ga'uu dadhabeetu malee guyyaadhuma qabsoon eegale sagaleen silaa jalqabuutu irra ture. Kanaaf hir'ina keessa luuccaa dhufe jechuudha. Inni kaan faayiduma miidiyaayyuu namoonni adeemsa keessa hubatan. Fakkeenyaaf qawwee duwwaatu nama bilisa baasa'ee warra yaadu jira. Qawween ijaaru kutuuf humna jedhee kan yaadu. Warri miidiyaan humna ta'u immoo beeku miidiyaan humna dabalataa jedha. Warri maallaqni humna ta'uu batu maallaqaa jedha. Kanaaf qabsoon inni gaggeeffamu meeshaalee adda addaa kana walitti fideetu humna godhata jechuudha. Waraana si barbaachisa, sagalee si barbaachisa, dinagdee si barbaachisa, beekumsa si barbaachisa, waa hunda si barbaachisa. Kanaaf wanti irra geenye waan addunyaan dhalee nuti immoo qabsoo irra jirruuf qabsoon kun rakkoo mataasaa qaba. Nuuf faayidaalee nuu qaba, miidhaalee nuu qaba. Namoonni iddoo adda addaatti dhalachuun isaanii hiree dhallee rakkoo dhallee maaliif hawaasa keenya yeroo hedduu nu jalaa facaasuu danda'u. Garuu maaltu gar fuulduraa nu deemsisaa waan lafa jiru beeknee akkamitti wajjin kompiit goonaadha. Akkamitti waan jiru kanatti fayyadamnee gaaffii saba keenyaa, mul'ata saba keenyaa, hawwii saba keenyaa bakka fuulduratti geessifna. Namni keenya ukkaamamee kanaaf akka sagalee argatu goona. Namni keenya fedhiisaa dabarfachuu dadhabu akka argatu goona irratti hojjennee caala nu gargaara yaada akka kanatti hubachuu danda'a. Yaadu areetu waan jaalallameen itti kennanii fi jira hojjeta. Waan hedduu kaasaniiru muuxannoo hedduus qabu biyya keessattis alattis waan adda addaa miidiyaa kanaan wal qabatee waan ta'aa tures sirni abbaa irree maal godhaa ture mootummaan amma aangorra jirus haa ta'u isa dura ture walumaa galatti qabsoo uummanni Oromoo gaggeessu kana duubatti hambisuudhaaf uummatuma Oromoo mataasaa akka sabaatti akka ejjetee ani saba akkasiiti jedhee of hin yaamneef dhiibbaa guddaan gaggeeffamaa waan tureef miidiyaan kun isuma waliin walitti hidhata akkuma sila jedhee kanaafuu miidiyaaleen adda addaa amma asiinis achiinis bahuun guddina qabsoo Oromooti waan nama gammachiisus baay'een itti gammadaan amma maaliif hoo jettee sagalee bilisummaa Oromootti aanee miidiyaaleen dhufan hedduudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo mataan isaa gaaddisa dhugaa kan jedhu TV yeroo calqabaaf kan uummata Oromoof kallattiidhaan biyya keessatti tamsa'u jechuudha. Miidiyaaleen xixiqqoon hawaasni biyyoota alaa adda addaa keessatti qopheeffatan jiraachuu danda'a. Injirus gumaati isaaniitis olaanaadha. Baay'ee dinqisiifatamuu qabu. Biyya itti namni taa'ee waa wal dhaggeeffachuu hin dandeenye jireenya fasiifachi fiiguu keessatti qophiin daqiiqaa 30 hagam televezyiinii miti reediyoon hagama akka namarraa sa'aatii fixu hin beekna. Maallaqa hagamii akka nama gaafatu humna namaa hagamii akka nama odeeffannoo akkamitti qindaa'e akkamitti qilleensarra oolaa anteenaa meeqa nama kaffalchiisa kana hunda danda'anii TV xixiqqoo hawaasni naannoodhaa dhaggeeffatu uumuun reediyoo uumuun waan guddaadha bakka galii wayituu hin jirretti. Haa ta'uutii beektaa guddina kana keessa guddinni teeknooloojii akkuma jiru dhaggeeffataanis waliin guddachuu danda'uu qaba. Dhaggeeffataan miidiyaan baay'ate miti akkasuma dhaggeeffataan waliin guddachuu namni baay'een reediyoo televezyiinii dhaggeeffachuu jechuu miti. Namni baay'een waan dhaggeeffatu san hubatee akka isaan cimaniif deeggarsa kennu miidiyaa maqaa Oromootiin Oromoof dhaabbataniif jechuudha. Maqaa isaanii abaloo jennee tarreessuu dandeenya miidiyaalee kana. Haa ta'uuti miidiyaalee sana akka isaan cimaniif. Garagalcha isaa immoo miidiyaaleen maqaa Oromootiin Oromoodhaaf hojjenna jedhanii hojjechaa turanii fi jiran kun sagalee bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha. Gaaddisa dhugaa yookaan ONN Oromoo Miidiyaa Neetwoork jechuu dandeenya. Kadhaaba saaffaanti itti dadhabee horii isaa itti baasee kadassuun itti dadhabee horii asii achi fiigee argatu itti baaseeti galii biraan qaban. Beeksifni faranjiin karaa reediyoo isaanii beeksisu akka hin jirre
sure eenyuyyuu hubataadha kana biyya faranjiitti beeksisa karaa sana oduu biyya keessa ta'ee kaampaanii wayii beeksisa isaa maaloo isaa karaa sana tamsaasee hawaasi deeggaruu danda'a yookaan hawaasatu amma ta'e gargaare irra caalaa immoo isaantu of gargaaree Oromomaaf kana godhuu qabnaa jedhanii qabsoodhuma biyyatti gaggeessaa turan san itti fufanii haga irraatitti sagalee sana dhagaa jirraa jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaadanii miidiyaaleen kun akka cimaniif warri dhaggeeffatu warri gabrummaa jala jiru Oromoon jechuu kiyya walumaa galatti nuti maal godhuu qabnaadha. Miidiyaalee kana deeggaruu qabnaadha. Miidiyaaleen kun immoo faallaasanii akkuma sila jedhe sagalee bilisummaa Oromoo dabalatee wanni inni achirraan tamsaasu kan uummata Oromoo fayyadu ta'uu danda'uu qaba. Egaa miidiyaaleen akka ijootti wanti isaan qilleensarra oolchanii jira. Ijoo dubbii ta'uu danda'a waan adda addaa waan miidiyaan sun ofii isaatii. Garuu yeroo baay'ee intarvii maaloo kana keessatti akka gaafiin Oromoo wanti Oromoodhaaf hojjetan sun gara tokkotti luucca'uuf dirqama waan addi bilisummaa Oromoo jedhu yookaan waan sabaa'uun jedhu miidiyaan biraa haa jedhuu jechuu miti. Garuu waan Oromoodhaaf fayyadu waan Oromoo wal dura hin dhaabne waan qabsoo Oromoo wal dura hin dhaabne karaa miidiyaa sana tamsa'uun luucca'uun dirqama. Maaliif yoo akkas hin ta'in maqaadhaaf reediyoon 5 maqaadhaaf TV'n 2 3 4 jira jennaa faayidaa isaa cuuffinee yoo laallu garuu waan Oromoo jechaanaa ta'u gochaanaa ta'u wal dura dhaabu yoo ta'e faayidaa hin qabu jechuudha. Kama biyyaa wayyaaniin tamsaaftu yookaan maqaa Oromootti gootee OPDO irra gootee tamsaaftu saniin alan ta'uu jechuudha. Kun akka hin taane sirritti warri waan kanarratti professional irratti ramadamanii hojjetanis haa ta'u warri fedhiidhaan dhaqanii waan kana gargaaruudhaaf hojjetan sirritti waan kana xiinxalanii laaluun editorialiin isaanii waan kana laaluun baay'ee barbaachisaadha. Kun caalatti akka dhaggeeffataanis itti gammadu akka uummata Oromootiifis bu'aa buusu ni ta'a ni akkas godhuun hin danda'ama jechumaafanii. Galatoomne.